Qophii seenaa barumsaa kutaa lammaffaadha. Mata dureen seenaa har'aa immoo akkana jetti. Namni madaa isaa hin dagatu jedha. Seenichi akkana. Namchi wayiitu hoolota baay'ee qaba. Hoolota kana fuudhee guyyaa maraa badee baasee tiisa. Almuun bakka tiisu kanatti yeroo hundaa hin sirbaa waan ittiin sirbanillee qaba. Almuun gaaf tokko osomaa dheechisaa jiru osomaa sirbuu bofni guddaa wahii itti ba'e. Sababa sirba kanaatiif jechuudha. Namtichi sodaatee laakiin bofni calliseetumaan ragaa jedheetumaan fagoodhaa sirba kana caqasa. Namtichi kun haga sirbee geesse. Yeroo kana bofni goda isaatiitti deebi'ee baala yookaan saantima warqii wayii fidee darbe. Yeroo kana namtichi ka'ee wayita fuudhu saantimni kun warqiidha. Guyyaa itti aanullee bakkuma sanitti deebi'ee sirbe. Bofni sun akkasuma dhufee erga caqasee booda ol deebi'ee saantima warqii wayii fidee bakka sanitti darbe. Namtichi kun gocha kana hin barate. Almuun warqii kana hedduu walitti qabatee rabbiin duniyaa itti banee yaani habtaami ta'e. San booda hajjii godha jedhamtichi kun. Ilma isaatiin hoolota tana fuudhii guyyaa maraatiisi. Laakiin iddoo wahii eeggadhu jedhee iddoo san baxan hin dhaqin jedhee iddoon sun iddoo gaarii miti. Iddoon inni irraa dhooqe sun ammoo iddoo bofni saantimii itti namaaf gatu sani. Almuun namtichi kun hajjii ofirraa deeme. Mucaan isaa kun hoolaa baase guyyaa tokkoffaa. Akkuma abbaa isaa innillee hin sirbaa. Yaani waan godhu dhagee xafashee jechuun hin sirba. Guyyaa tokkoffaa, guyyaa lammaffaa, guyyaa sadaffaatitti waan abbaan isaan jedheen san yaadate. Iddoo san deeme. Taa'ee bakka sumaa lallaaloo sumaa sirbuu bofni kun ba'e. Erga caqasee booda saantima warqii kana darbe dhaqee wayita fuudhu saantima warqiiti. Ajiib jedhe. Lakka abbaan kiyya kanarraa na dhoggaa jedhe. Guyyaa itti aanullee hin deeme. Guyyaa sadaffaatitti ammoo shayitaanni mataa mucaa keessatti taphatee akka jedhe. Bofa kana osoo ajjeeftee goda kana keessatti warqii baay'ee arguu dandeetti. Guyyaa sadaffaa mucaan seefii yookaan baangaa guddaa wayii qabatee bahe. Almuun sirbuu jalqabee bofni kun hin bahee yeroo bofni kun dhufu bofa kana ajjeese jedhee wayita hiixatu bofa kana eegee irraa mure. Bofni ammoo mucaa kana idde. Mucaan hin kufe bofni gara goda isaatitti deebi'e. Almuun warri mucaa eegee mucaan hin deebine. Booda mucaan maal ta'e jedhanii bahan. Yeroo bahan mucaa isaanii gaggabe argan fuudhanii manatti galanii akka bofni idde beekan. Almuun yaaluu jalqabanii abbaan isaallee hajjirraa wayita deebi'u mucaa isaa qaxiisu arga. Maal taatee jedhee. Wallaahi bofa wayiitu na idde jenna jedhe namtichi. Bofa santu iddee miti ilma kiyya jedhe. Bofa san yoo ani hin ajjeesin jedhee gadoo qabate bofa san ajjeesuudhaaf jechuudha. Guyyaa itti aanu hoolota baasee iddoo san deemee sirbuu jalqabe akka bofni bofa ajjeesu jechuudha. Almuun sirbee bofni kun bahe. Bofni bahee saantima kana darbee fi akkana jedheen. Ila jedheen har'aan booda iddoo kanatti akka ati deebitu hin barbaadu. Sababni isaa ati waan ani ilma kee godhe hin dagattu jedheen. Innillee waan inni eegee inni narraa mure san anillee hin dagadhu jedhee. Kanaafuu nagahaan addaan yoo deemne wayyaa. Ati ilma kee hin dagattu waan ani ilma kee godhe hin dagattu. Anillee ilmi kee waan inni na godhe waan hin daganneef. Kanaafuu nagahaan addaan haa deemnu jedheen jedhama. Seenaa kana irraa wanni nu barannu namni tokko yoo ati gocha wayii yookaan isa miite namni sun si waliin nagaa haa fakkaatu malee laakii madaa ati isa madeessite san abadan hin dagatu. Keessattuu yoo madaan guddoo taate jechuudha. Akkasitti tola abdii qaba. Share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Ahmad Oromoo.